faarsuuf otoo hin taane galateeffachuun dirqama. Namni galata ilma namaa hin qabne galata rabbiis hin qabu. Abbaan qabeenyaa Oromoo obbo Yaadataa Junaydii weellisaa fi qabsaa'aa ganamaa artisti Kadir Martuu dhibee isa mudateef basii barbaachisu hunda anatu danda'a jechuudhaan waadaa galeera. Obbo Yaadataa Junaydii arjaa hiitatee hin qubne gaaddisa ilmaan Oromoo dibaabee gaafa dhibee sabboonaa Oromummaa jechaan utuu hin taane gochaan agarsiisu. Gocha kee har'aa kanaan uummanni Oromoo kaabaa fi kibbaa bahaa fi lixa jiru galata onneerraa madde si galateeffateera. Maqaa argachuuf konkolaataa kuma mooraa ofii keessa hiriirsuurra naafa miidhagina dhabee teessumaan siquuf wiilcherii utuu bittee dhagaa borgaafa ati duute dirqamaan sirra tuulamu gamoo abbaa darbii meeqaa jechaa asii ol ijaaruurra rakkataa rooba keessa buluuf utuu sharaa hiitee qabeenya bor ati duunaan namni biraa dhaalu har'a utuu lubbuun jirtu dhibamaa fi rakkataa yoo gargaarte rabbiin birattis galata saba kee birattis kabajaa fi jaalala lubbuun kees bor boqonnaa argata. Obbo Yaadataa Junaydii gara laafessa nama ummanni Oromoo galata onnee dhugaarraa madde si galateeffateera. Hedduu si jaalannaa. Qabeenyi kee qabeenya sabaa ergi ta'e atis saba keetiif qabeenyi kee lakkaa'amee hin beekamin waraabamee hin dhumin kan akka kee Oromoodhaaf haa baay'isu lafa nagaanaaf jiraadhaa.